dhugaa dubbachuuf mucayyoon laphee hunda cabsite maaliif jireenya addunyaa kana yeroo takka gadi yeroo takka olii waan hundaaf iyyuu akkanatti taasifamuunis immoo hin barbaachisu jireenya ofiitti irratti waa baay'eetu jira beektanii. Ega obboloota koo maaliif seetanii yeroo takka takka biyya ormaa keessatti yookiin immoo mana godoo ormaa keessatti of dhiphisuu waan akkasii kana gaarii miti dhugaa dubbachuuf oduma beekanuu oduma gubatanii dhiisuudha malee sammuu ofii calaannaquun hin barbaachisu. Maaliif situ hojjetee fide waan ta'eef situ ati fayyaa qabaannan kan hojjettee fide waan ta'eef takkallee dhugaa dubbachuuf ashama harka fuun hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube Qalichi jedhattee argamtan jirra jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'atu. Egaa obboloota koo akkuma argaa jirtan mucattiin tuni yeroo baay'ee ijoolleen keenya waan akkanaati beektanii yeroo waan akkanaatti irratti kufu. Maaliif akkuma argitanii waggaa 8 Dubaay kanatti ilmoo daa'ima xiqqishuurraa dhufee mana ijaartee xumurtee maal jirtee akkuma argitan ka hin mul'ata. So mucayyoo tana jalaa hin diigame. Yaa diigamu moo yaa'u ishee bichaa miti nama gubaa qabeenya ofiitii dadhabbii ofiitii dafqa ofiitii nama aarsaa nama gubaa garuu immoo akkasumatti ta'ee nama hunda waan ta'eef kuni mana xixiqqoo tana dhiisatu fooqii kan dhabeetu jira. Anuggaa meeqatti dadhabee fideetu jira. Abbaa qabeenyaatis ta'u abbaan qabeenyaa sun qarshii wajjin hin dhalan dafqee maal jedheeti kan fide jechuudha. Inni qaba amma dhugaa dubbachuuf naannuma kiyya keessatti ana yaa'u hin beektu anillee gadi ba'ee dhugaa dubbachuuf waan tokko iyyuu nutti fakkaanne kan biyya wajjin masqala jedhetaniise fayyaa waan qabaadha ofii kiyyaaf anis caalu nan argadha jedhetaniise yaa'u anis eenyu jedhee miti gin anis nan dhabe khalaas wanti akkas sammuu kiyya nan dhibbisu maal jennaan ani hojjedhe duras waaqni fayyaa naaf kennee harka fayyaa miila fayyaa luka fayyaa ija fayyaa qaba tamasgee hojjetee taffida dura sanumatu hojjetee fide waan ta'eef kanaaf immoo wanta akkas sammuu namaa yaa'u nama gubaa yeroo sanitti nama gubaa yaa'u ka hundumti keessan warreen kana argitanii ni beektu. Nama mucattii tana ilaalee dhugaa dubbachuuf ijoolleen amma bakka lama fa'aa bakka sadii aan bakka surma idiin waasitti fixanitu kan dhabeen jira namoota beekamee garuu immoo namni tokko beekti obsa kan hin qabne jira. Waan yaa waaqayyo obsa naa kenni jettee gaafa akka amantaa keetti illee waaqa kadhatte waaqayyoon obsa siif kenna. Kanaaf akkas of dhiphisuun akkana nuuf godhaa ofan ajjeesaa maala nuuf godhaa jechuun waaqan walitti nama buusaa. Kanaaf jireenya addunyaa sobduu waan taateef jireenya addunyaa tana sobduu takka argachaati takka dhabaati kana beeka. Qabeenyi in dhuftisi hin baddis qabeenyi fixeensa. Kanaaf wanta badee tokkotti aartanii sammuu keessa nu dhiphistanii akkana nuuf godhaa maala nuuf godhaa la yaa waaqayyo fayyaa naa kenni jettanii akka amantaa keessanitti waaqa keessan kadhachuu galateeffachuu malee raanaafee akkas of dhiphistanii osoo akkana godhee addunyaa matarraa nu balleessa waan xiqqoodha. Kanaaf akkas jedhamu gaarii miti of tasgabbeechanii baqa malee hin taatu. Yeroo ammaa kanatti fa'aa waa meeqatu badaa jira waa meeqatu dhabamaa jira lubbuun namaa nama meeqatu ba'aa jira. Isa bira darbee lubbuun namaa kan dhabamaa jiru kana ilaaluu qabdu. Kanaaf wanti hunduyyuu namni yoo akka dhalatetti hin du'u ni beektu.
dhugaa dubbachuuf carraadha bakka halas kun immoo nama takka lama miti nama takka lamarra hin geenye jechuudha nama muluu ijoollee difiniidha kana arge waluma tokko wanti fayyaa qabaannan fidde waan ta'eef ati odoo fayyaa hin qabaanne amma namoota meeqatu fayyaa dhabee mana keessa ciisaa jira isaan carraa akka keenyaa kana odoo arganne hojjenneetu moof jijjiirre kan jedhu nama meeqatu jira kanaafuu waaqni walitti bu'uun gaarii miti isin galee waan akkasiitii obboloo tokko waan akkasii kana ina maleeffatinaa warreen akkanaa jechuu kiyya so hin barbaachisullee yaa'u umna keetiis itti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf ani jalqabaa jechuudha warreen argitan mana kiyya jechuudha waggaa baay'ee itti dadhabee waggaa baay'ee umurii daa'ummaa kiyyaan biyya arabaa deeme waan ani hin beekne baree barumsa dhiisee umurii sanitti namni ijoolleen bakka beektanii dhugaa dubbachuuf aramnuyyuu maatiin qabdu maaliif dhuftee naan jechaa turanii yeroo san natti dhaga'ame beektanii anis akka nama tokkotti of jijjiiruun qaba jedheen barumsa odoo maatiin na kadhatan dhugaa dubbachuuf dhiisee san biraa deemnee waggaa baay'ee umurii kiyyaa umurii daa'ummaatirraan ka'ee umurii yeroo sanitti barumsatti baradhu umuriin bakka Itoophiyaa keessatti barumsis faayidaa hin qabdu egaa waggaa baay'ee dadhabee yaa'u xumurii maal jedhee galee tanarra itti arrafa jedhee bakka namni tokko hojjetee gaafa firii gaarii argatanii gammadaa miti gammachuun kiyyaa gara gaddaatti jijjiiramee waan takka dhugaa dubbachuuf achiin nama hedduun fooqii hedduu waan jijjigee jiru yoo mana lafaatu waan tana dhiisitoo annaa yeroo sanitti achirraa waan manni sun jijjigee jiru bakka yeroo argu ofii kiyyaaf illee argee dhaqee bira ga'ee argee waan itti fakkaanne dhugaa dubbachuuf arusi yeroo sanitti akkas waan ofii kiyyaa bakka yaa waaqayyo galata eetan dhiise isaan bura waan itti fakkaanne dhugaa dubbachuuf galata waaqayyo kunis hojjetee tan argachaa jira humnaan qabaa fayyaa guutuun qabaa tanaski kanaafuu dhiphisuun bakka namoota hedduu beektanii an akkasiin mana qarshii faaliqeeffatee nama mana miliyoona meeqaa ijaaree inni jalaa diigamee namoota meeqa lubbuu ofii balleessa garuu namni beektanii xiqqooshii hin jenne yeroo sanitti waa baay'ee yaada tareen hojjedhuu kan jijjiirradha kan jedhu tokko addunyaa kanarraa yoo waan amaraacii argattee miti duunu amaraacii hin taatu kanaafuu waan hojjettee itti dhuftaa qabeenyi inni beektu qabeenyi hin dhabamtisii hin argamtisii kana wanta hojjetaniitti dhufaniif immoo waan yeroo muraasaaf dabartuuf immoo lubbuun ofii kan hin deemne balleessuun faayidaa hin qabu kanaafuu waan akkasiitirraa of eeggannoo godhaa siniin jedha obboloota kiyya maali amala kiyya keessaa gaafa naare yeroo naaretti waan akkanaa kana yaadu beektanii dhugaa dubbachuuf waan akkanaa kana namoonni waan akkanaa kana yaadan sirrii miti jechi afaan keetirraa bu'uunuyyuu gaarii miti kanaaf gara waaqatti deebi'uu kadhannaa gochuu malee lubbuu kiyya of baasaa maal godhaa sirrii miti homaa miti hojjetanii argachuun isin jira hojjetanii dhabuun isin jira kanaafuu wanti godhan hin jiru taasisan jechuudha kana wanni jiru isin jedha obboloota kooyi egaa maalirratti mijiyoota nan dubbachuuf arguma argatanii koomanti hedduun barreessaa fi ture maaliif yoo ishiin argitus baattu jajjabaadhu buka komentii badaa waliin barreessuun immoo faayidaa hin qabu waashaan gullitii boochaa faayidaa hin qabu
bakka waan nama tokkoof jabina ta'u namni tokko waan tokko akka sirraa baratuuf nama san waan tabarsiisuu danda'u yoo keechi namni sun sala waan ittiin raafatu tokko akkasiin jedha turtii gaarii qabaadha egaa amala akkasiin nama leeffatina siniin jechuu barbaadetanii ganaa kan dhufuufis ta'e kan darbeetis ta'e mana akkasiitii turtii gaarii qabaadha.